qeerroon hacuucamuun natti ulfaate jedhee dirreetti gadi ba'e. Harka isaa wal qaxxaamursee diina dura dhaabbate. Har'a garuu miilla keenya wal qaxxaamursinee mana keessa gadi taa'uun nurra jiraata. Qeerroon waggaa 5 dura karaa cufeera. Har'a garuu balbala isaa cufatee mana keessa taa'utu irra jiraata. Qeerroon waggaa 5 dura laphee isaa dhiibee taankiitti fiigeera. Har'a waan jennu garuu qeerroon laphee isaa dhiibee gara golaatti fiiguu qaba. Kabajamtoota kottu kanuma iji kee darguu korkoree eessa turte? Sunis kan deefa. Suuraan isaatti booddee wal ilaalla yeroo inni kun dhufu. Tole sammuu keessa hojjetaa garuu. Booddee biyyi nyaadhii tole jaallatamtoota saboota biyya keenyaa hundumaaf kottu maalirraan dubbisan mucaan kun maal na gochaa deema? Waraqata irraa kottu seeni kasii. Ati seeree rasi. Ati aaraan teettaa. Ati hojii barbaaddu akkasuma jedhu malaa godhutti. Jaallatamtoota kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa hundumaaf yeroo ulfaataa kana keessa teenyee biyya kana geggeessuun dirqamni isaa harka keenya keessa bu'ee jira. Haala rakkisaa kana keessatti harka koo keessatti kuftanii anis isin fudhadhee kufuudhaaf gatantaruuttan jira. Nan gadda. Biyyi kun seenaa ishee keessatti rakkoo gurguddaa dabarsitee jirti. Rakkoon gosa ammaa garuu nu mudatee hin jiru. Waggaa 120 dura biyyi keenya xaaliyaaniidhaan weeraramtee bilisummaan ishee yeroo sarbametti abboonni keenya manaa gadi yaa'anii harka wal qabatanii dirreetti gadi ba'anii diina injifatanii ofirraa deebisuu danda'anii jiru. Harri akka kaleessaa miti. Har'a akka kaleessaatti gadi baanee harka wal qabannee diina keenya injifachuu hin dandeenyu. Warri kaleessa gadi ba'ee jagna jedhamaa ture har'a yoo gadi bu'e balaa nutti fiduu ta'a. Inni kaleessa baqatee manatti gale har'a odoo jiraate jagna keenya. Inni bara aduwaa baqachaa ba'e har'a siidaa dhaabuufiitu nurra jiraata. Seenaa biraa isaa ilaallu waggaa 4-5 dura qeerroon hacuucamuun natti ulfaate jedhee dirreetti gadi ba'e. Harka isaa wal qaxxaamursee diina dura dhaabbate. Har'a garuu miilla keenya wal qaxxaamursinee mana keessa gadi taa'uun nurra jiraata. Qeerroon waggaa 5 dura karaa cufeera. Har'a garuu balbala isaa cufatee mana keessa taa'utu irra jiraata. Qeerroon waggaa 5 dura laphee isaa dhiibee taankiitti fiigeera. Har'a waan jennu garuu qeerroon laphee isaa dhiibee gara golaatti fiiguu qaba. Kun sodaataa ta'uudhaa? Abadan. Abadan diinni amma nu quunname kun isatti fiignee injifannu miti. Bishaan naa fidee haasaan kun cima fakkaata. Bishaan fidee naa dhugu. Biyyoo dhugii. Ada beli eska. Itu.
kana qabii nyaanta fadhu jedhu maal goota har'a yoo gadi baan diinni nu jilbeenfachiisa yoo gadi baan diinni nurra deema inni yeroo sana mo'anneef inni amma falmiitti jiru garaa gadi yeroo sana kan manaa gadi ba'ee falme farda isaa gadi yaasee maatii guutuudhaan deemee kan wareegame jagna goota har'a garuu isa mana isaatti galee karaa alaa ofii isaatti qollofee taa'utu jagna goota indafqisiisaa jira sooftiin hafte sooftiin hafte sammuu haalii qabda sira har'a qofaa hojjedhu maal go achi maal fuuta achi deesnee jirti mucaa magara dhabaa biyyoo nyaaddu si jedhu achi gaa tolee ari'amtee ta'u jirraati tolee har'a mana keenya keessa teenyee balaa nutti aggaamame kana jalaa darbuu dandeenya filannoon nuyi qabnu lamadha tokko mana keessa teenyee maatii keenya wajjin yeroo dabarsinee du'a kana jalaa miliquudha lama mana keessa teenyee maatii keenya wajjin yeroo dabarsinee du'a kana jalaa miliquudha filannoo biraan hin jiru waggaa 4 dura yeroo qeerroon Oromoo qabsoodhaaf murteessee bakkeetti ba'e harka wal qaxxaamursee diina jilbeenfachiisuu danda'ee jira har'a hoo qeerroon keenya miila wal qaxxaamursinee mana keessa gadi taa'uu danda'utu nurra jiraata kalees qoma dhiibnee taankiitti fiignee jira har qoma dhiibnee gola harmee keenyaatti fiiguu danda'u nurra jiraata har'a kan lubbuun isaa baraaramu isa dabees isa sodaatu hin ta'u jettanii bakkeetti gadi fiiddu taanaan tokko keessan kadhannee gara manaattis hin deebisne rakkoo ulfaataa biyya keenya irratti dhufe tilmaama keessa galchuudhaan mootummaan ani hoogganaa jiru ikonoomii irratti gaagaamni guddaan akka hin geenyeef tokko lammiilee keenyaaf mana isaaniitti nyaata qamadii daakuu 12 zayitii liitira 7 sukkaara kiiloo 4 akkasumas barbaree kiiloo 3 tokko keessaniidhaaf dhiyeessuudhaaf inuma hawwina garuu humni keenya hin danda'u hubadhaa yaa sabaa tokkoon keenya gorsa ogeessota fayyaa qofaa dhageenya harka keenya deddeebinee adiqannu miila keenyas adiqannu dhagna keenyas adiqannu uffata keenyas amiiccannu qulqullaa yaa sabaa aqulqulloofnu fooniinis sakaaniinis rakkina dinagdee irra ga'aa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan ministeera dhimma dinagdee wajjin eda haasaa godheen ture haaluma kanaan warri mana kiraa keessa teessan ji'oota 5 dhufaniif mana kiraa akkasin hin kaffalleef hawwii keenya ture hin dandeenye warruma isinii kireessutu gaafattanii gaarii mootummaan mataansaa akka mootummaatti mana kiraa keessa jira yeroon filannoo geennaan hin baanaaf hin teenyaa keenya isa beeka amma humna keenyaa numa yaada akka mootummaatti mataan nu naanneera ministeeroti keenya mataan naanneera anamma ministeera ittisaa fi ministeera fayyaa adda baasuu dadhabeera hundumtuu maaskii godhatee deema waan ta'eef an mataan koona hojjechaa hin jiru waaqa isa gubbanaas gaggeessaara isiniin dheengadda
walgahii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti pirezidaantii Tarkii wajjin yeroo buna dhugnuutu haasa'u maqaa biyya koonnaa jedhee maqaa biyya biraa waame. Hamma kana guyyaa falkanni wal keessa nu jalaa badeera yaa sabaa. Please manatti ol gallee hateen bulbuliin jedhina moo akka mootummoota darbanii nus dhukaasnee manatti isin gashuu qabna. Inni illee manatti isin hin gashuu sallee humni keessan illee isaan oli. Kanaafiyyuu wantoota eeyyamaman qofa akka hojjettan kabajaan isin gaafannaa. Yeroo mana teessan intarneetiin bilbil bishaan tola. Dhiifama mataan naanneera isiniin jedheera tola utuu ta'e nutti tola. Garuu isa Itiyoo Telekoomii wajjin haasa'uu dandeessu. Kanaaf mana keessa yeroo teessan yoo waan gootan dhabdan na hamachuu dandeessu. Akka nama biyya kana geggeessutti anaaf jaalleewwan koo hamachuu dandeessu. Isin eeyyamneerra isa kana. Kanaafiyyuu namni tokko mana keessaa akka hin baane konkolaataan ittiin deemtan geejjibni magaalaa keessa magaalaa gara magaalaatti bilisa. Tokkoon kee garuu mana akka gadi hin baane. Kun ajaja mootummaati. Yeroon ulfaataa kun darbee akka sabaatti gadi baanee hiriira isa suusiin isaa isin qabesan yeroo itti nuufis warra kaaniifis baatanii isinirraa galu dhiyoodha. Wantoota ogeessonni fayyaa dabarsan keessaatii tarkaanfii lama walirraa fagaachuu, harka keenya deddeebinee dhiqachuu, amma dhiqadheen isinitti agarsiisa. Harka keenyaan funyaan keenya tuquu dhiisuu, ija keenya tuquu dhiisuu, afaan keenya tuquu dhiisuudha. Walumaa gala fuula keenya kanaa tuquu yoo dhiisne gaarii. Bakki bishaanichaan fiduu gadhee nutti agarsiisna. Bishaan fidiin jedhe maal yaada kun as dhaabatee bishaan fidii gadhee itti agarsiisa. Waan badee haadha goote maal mucaana gaafa na ilaaltu taankirii bishaanis itti fakkaadhaa. Eeyyee diimokiraasii saba biratti naqaan isinii kanaan dhugaa maal hin godhan. Kana as na ilaalu kana deebisiiti bishaan harkaa fide bishaan kana fide kana deebisiiti. Maal jedhu mucaan maal fide lafatti inni kan dhamoo ittiin godhu dirree qonnaa keessa miidiyaa dura jirra maal mucaan har'a mana tole sabni keenya hundumtuu mana isaa keessa taa'ee akkamitti akka harka argannu kana wal duukaa yoo goone gaarii natti fakkaata. Saamunaan eessa? Saamunaan eessa? Egaa saba keenya hamma kanatti tajaajillaa. Baran biyya kana bulchutti hunda keessaniif utuu dhufee buuse baay'ee natti tola. Maal saamunaa dhufu? Tole gaafa saamunaa ittiin harka keessan dhiqattan jiraachuu qaba. Dursa bishaaniin harka keessan dhiqattu. Itti buusi bishaan mootummaati. Gadi jedha gadi. Maali ol deebiin xinnoo ishee jiru. Kottu maal akka godhu harka keessan erga jalqaba bishaaniin dhiqattanii waan isin barbaachisu saamunaaf bishaan dabalatee nama sammuunsaa hojjetu tokko isin barbaachisa. Saamunaa godhannaa. Erga godhanne booddee harka keenya karaa keessaa si booddee akkasittiin ilaalaa jirte akkasittiin
Maal bishaan kottan si kadhadhaa dha. Iddoo injira dhaabadde wayyuu re. Tole sana booddee egaa harkallee inni qanna sammuus akkas akkamitti akka dhiqnu hin beeknu. Harka keenya sana booddee ol kaasneetu hin qoorfannaa. Daqiiqaa muraasa booddee harki keenya erga qoree booddee gara hojii keenyaatti deemuu dandeenya. Baay'ee galatoomaa. Gara dhumaattis ayyaana kanaan wal qabatee nyaata dhugaatii garaagaraa eeggannaa guddaadhaan akka gootan akka mootummaatti dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Yeroon kun darbee yeroo itti walii wajjin injifannoo cululuqaa irra hin deebi'aa cululuqaa maal ni ilaalta daalachaa injifannoo cululuqaa yeroo itti galmeessinee gadi baanee gammachuu keenya ibsan fagoo miti. Waaqayyo biyya keenyaaf saba keenyaaf ijoollee ishee haa eebbisu. Galatooma.